Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota YouTube keenyaa guyyaa har'aa odeeffannoo qabannee dhiyaanneerra oduu waliin Ayyeenus Bashirii sagantaa kanaaf yookaan YouTube kanaaf haaraa yoo taatan subscribe godhaan nu waliin turaa isiniin jenna gara oduutti deemna. Seenaa lola guddaa Kokorii fi Abishee Garbaa akkamii yaadattu? Horroo Guduruu Wallaggaatti kan dhalate Abishee Garbaa gootummaan lolaa inni qabu farda waliin wal qabatuu fi namoonni hedduu Abishee Garbaa makkoo jedhanii waamu. Barri 1854 fi 1855 gosa Oromoo Jawwii kan Abisheen keessaa dhalatee fi kan bara ce'umsaa ture jedhu namoonni seenaa kana beekan. Barreessaan seenaa Taarikuu Dheeressaa akka jedhanitti yeroo kana Oromoota Jawwii warra caffee Bulluk rakkoolee lamatu mudatee ture. Rakkoon inni duraa qondaalli waraanaa warra Jawwii abbaan Abishee obbo Garbaa Hurruubaa du'uu isaaniitti. Rakkoo inni lammaffaa immoo loltoota diinaa kan mormorceanii dhufan lafa Jawwii qabachuuf dhufuudha jedhan. Garbaa Hurruubaa abbaa Bokkuu Gadaa Jawwii kan turan erga du'anii sababa loltoonni Raas Adal Tasammaa laga mormorceanii lafoota akka Amuruu Horroo fi Guduruu waan haleelaniif jecha gumiin Horroo fi Guduruu waan weeraraniif jecha gumiin Gadaa yaa'ee nama bakka isaanii bu'uu filachuu hin dandeenye. Kanaafis ilmi isaanii Abishee Garbaa gonfoo loltummaa abbaa isaanii dhaaluun diinni lafa warra Jawwii weerare kana qolachaa akka turan himu barsiisaa Taarikuun. Barri Abisheen diinotaan dirree lolaa hedduutti wal falmaa ture. Yeroo meeshaan waraanaa ammayyaa hin jirretti waan ta'eef gootummaan isaaniis kan leellifamu lola eeboo fi gaachanaan farda lolamuudha. Kanaafis weerara lafa bal'ifannaa laga Momor as ce'anii dachee Oromootaa maccaa weeraruuf taasifame hedduus qolatee laga gamatti akka dhiisees himama. Lolawwan hedduu Abisheen fardaan irratti injifate keessaa ammoo lolli Gooda Kokor kan yeroo hundaa maqaa isaa itti dha'amudha. Sababa kanaafis Oromoon keessumaa ammoo Oromoonni maccaa hanga har'aatti Abishee akka mallattoo gootummaatti leellisu jedhu qorataan seenaa kun. Durbi heerumtullee gootummaa Abisheetti abbaa manaatti heerumuuf deemtu ciggoodhaan itti dubbatti. Alagaa buttee dirra koo kuttee nagaa gaafattaaree yoo kana gootee ati Abisheedhaa Abishee Garbaa yoo kana hin goone immoo ati Aqiidee Gandaa jechuun waa'ee durbummaa ishee leellistee jabina abbaa manaa isees gaafatti jedhan barsiisaa Taarikuun. Oromoonni maccaa seenaa fi gootummaa Abishee geerarsa sirba walaloo keessatti maqaa hin dhahin hin darban. Nassii sirbaa sakkoo siree buusaa daangaa sakkoo siree daangaa Abishee abbaa makkoo qillee buusaa jagna lafa dhiiteen darbaa tapha teepha hin dachaasinii Abishee abbaa makkoo reebaa kaashanii jechuunis injifannoo Abisheen diinotarratti gonfatu yaadatu. Abisheen Garbaa dandeettii lolaa qaburraa ka'uunis isa beekuuf lolli taphaa jechaa akka tures namoonni seenaa ni dubbatu. Lola Gooda Kokor booda Abishee abbaa makkoo lolaan injifachuun akka hin danda'amne diinonni waan baraniif jecha tooftaa jijjiiranii lola Kokor waggaa 3 booda karaa dippiloomaasiitiin Abisheen harka diinaatii akka kufetu himama. Raas Adal Tasammaa yeroo hedduu yaalus lolaan Abishee mo'uu hin dandeenye. Kanaaf jecha mala jijjiiranii dippiloomaasiidhaan Abishee harka isaanii galchan. Warri akka Soorii Galaa fi Qadiida Wandabee warra amansiisanii diinatti dabarsanii jedhan barsiisaa Taarikuun. Yeroo sana loltoota Abisheen